بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلامتا ورا نبي رجروتي في سلامتا ورا كلنسر رجرو سلامتا ديمر ربي أويتودا تن هاتير رأيرجويتودا سلامتا ورا لفات ورا سميرا ورا الدنيا دا ورا آخرة دا سلامتا إسلاما سنين إيجان إسنسلا سلام مدبودا سجنتان الرا سجنتا هاريا سجنتان هاريني الرا سجنتا سبب سيراتين كإسلام ما خنا نفدي برورا يجو سينا أبا إسلام ما تنا نفدي نبي محمد عليه الصلاة والسلام سينا ساتي يجو ترى توسو خطابة تنسين نه bu'aa seeraa barachuun qabduun isin himuu barbaada. Dhagaya. Seenaa barachuun bu'aan isin qabdu jechuudha. Durarratti seenaa barachuun bu'aan isin qabdu bu'aa gurguddaadha qabdi. Tokkoffaa jenna. Seenaa barachuun umrii nama dheereessitii jenna. Akkamitti umrii nama dheereessitii jechuun asuma teesseeti waan nama dhibba duraa himta akka waan umriin dandeechi geesse asuma teessee waan nama kuma duraa himta jechuudha umriin si dheeraatte jenna sammuudhaan si dheeraatte beekumsaan si dheeraatte takka ja'i tan lammaffaadhaa iimaana si idaatii jenna ida'uu miti ida'uun ni hafataa iimaanumaa usii kanneti jenna akkanumatti nabi Muhammad jettee sallallahu alaihi wasallami kan hin beekne yoo nifitti amante namni tokko yoo nifi dhufee seenaa isaa fokkisee seenaa isaa balleessee sitti hime irraa deebisuu hin dandeessu. Atuu deebitee ni shakkita. Akkam jettee shakkita haye. Nuti nabiin kun gaaruma nuun ji'anka. Allah akkas hin ji'anka jetteeti yoo irra gadi immoo dadhabdee faadha akkamin nabiidhaan akkas ji'an jettee usta. Laakiin siiraa yoo baratte immoo seenaa tana keessatti Yahudaan tattii dhiyaatee jira. Shi'aan tattii dhiyaatee jira. Warri bidaadhaa tattii dhiyaatee jira. Adawwiin adda addaa katti dhiyaanii jira. Siiraa tana yoo nifi baratte san lakkii kaseeme san itti hidhaame san qulqulluu san dhara san soba jettee adda baasuu dandeessa. Imaanni kan keetilleen siiraa barachuudhaan zigsi ja'a meeqa lama ja'a sadaffaadha. Bu'aa siiraa qabduun seenaan qabduun si himammaas. Bu'aan seenaan qabdu kabiraa amantii qulqulluu siiraa barattuu itti gahuu dandeessa. Bakka namni itti deemu hubachuu dandeessa. Tun akkasii miti. Mee waan kan seenaa waliin beekna. Seenaa keessa wanni sun eessa jira. Sun eessa jirettee waa'ee seenaadhaa dubbattee deebisaa irra godhuudha dandeessa jechuudha. Wagayri dhaalika gaafa kana malee jiru hedduudha. Saniif kitaabni irraa barachuudha yaanu. Akkuma barreeffama irratti agartan harkatti harkattan agartan maqaansaa خلاصة نور اليقين جاء خلاصة نور اليقين جاء خلاصة نور اليقين جاء چون هي كان إسا چون فا كتابة نور اليقين جاء تقوى يچو كتابة تقوى جرى دورا خانا دورا نور اليقين في سيرة سيد المرسلين جئتي نور إفا سينا نبي صلى الله عليه وسلم برسيسو خيسة جيجر كتابة سنة ديرادا ni guddate sanin raayi ulamaa'in Umar Abdul Jabbar namni jaamu kun gabaabse cunfee hanga ijoo barbaachisaa ta'e keessaa fuudhee cunfaa kitaaba Nuurul Yaqiin jedhee khulaasatu Nuurul Yaqiin jedhee kaayee jechuudha. Kitaabni kun seenaa Nabiidhaa sallallahu alaihi wasallami bakka sadii baasa. Akkasitti haa qabannu bakka sadii baasa. Bakki sadeen inni itti baasu tokkoffaan dhaloota isaarraa ergamuusaa jaa takka ilaa hanga hijiraadhaati dhaaba jechuudha. Kan lammaffaadhaa achirraa qabee hijiraarraa qabee hanga du'uusaatti hima. Meeqa? Lamaamee sadaffaan kitaabni sadaffaadhaa wanni inni himu achii booda khulafaan afran Abu Bakri, Umar, Usman, Ali akkamitti biyya bulchanii hima jechuudha. Hanga barbaachisaa kana hima.
سني برا سينا جل كبرا ولين أوف نوان تاتف نوجني نردوف هذا بسم الله الرحمن الرحيم الدور الأول من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابنا كنجا بقولنا تكف هذا من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم جرو رسول الراهي برچو يانا بقولنا تكف هذا الدور الأول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جالان كينيا إرجما ربي محمد صلى الله عليه وسلم إني مالي واسدين أفرين بسود عديما هو إني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة وآخر الأنبياء وإمام الرسل سينات ندرة جباب سيدي شوم فهمه أشيبود جلال راتي ديبو راتي ما بيكر إرجما ربي محمد جچودا هو رسول الله إني إرجما الله هاتي خرا إنيو إرجمه إلى الناس كافة خرا ألفاتو لماني يتدين خرا نمهم دا قفا متيجو إلى الثقلين كافة جچو بكتنا خرا نمهم دا يچون جني دافي نمتي إرجمه يچو أسمت ديبسا غاورا amantii islaamaa guunee fi dubbatu amantii arabaati warra jiru hubannoodha namni tokko dura isiisan hubateeti achi booda murtee irra kan yookiin ammoo kufrumuma akka araboonni nabi Muhammad alayhi salatu wassalaam gaafa inni dhufu didiusanii maqaa jijjiiranii ni kafarra jechuurra ni mormina jechuurra amantiin teenyaa meta arabaati jan malee diddaan isaanii didduma akka Abu Jahal faan gana waliin arkuudha teenya tanuma akka isaan didaniiti نبي كينيا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة إني إرجما ربيتي خرم إرجمه خرا نما غرتي غاغنو خرا ألفاتو لماني خرا جني في إنسيدات إرجمه كافة غوتو وآخر الأنبياء أماس بودي أنبيوتاتي وإمام الرسل أماس دوري إرجموتاتي بودي إرجموتاتي دوري إرجموتاتي مال جچو بودي إرجموتاتي إرجمودان صدر كادان دوري إرجموتاتي يچو إمام ثاني يچو جاء بالدين الإسلامي أمنتي إسلاماتين دفه الذي لا يقبل الله يوم القيامة أمنتين إسلام آخر ربين إن قبل لقيا قياما دا دينا أمنتي تكاه غيره إسيم ليچو كسي قبطان هاي الدنيا رتيوني قبل أنانكا قبل في قبل ورابون غابا مفبا غابا مفبا غابا آخراتك ساني في جيمالي الدنيا رتكا في تنجا چورا مي كان زيرا تاكا أسرت ماس نمو تغيري خامنتين اندي والكي تجو أكا إجي سياسات اللالي وانساني نكن دغم نمني إسلاما نما ربي أمانته namni amantiin hundi wal qixa je ni kafraja amantii islaama irraa baawu hin jiina wansan maaliif hin jenne wal qixa mi amantii islaama malee amantiin biraa baaxiletti amanu qabda abbaan kanatti amanne amantiin tun isaan taane tana keessa taa'ee hundi wal qixa jechuun ka federeeshinummaan tana keessatti hin dalaydu jechuudha ربين إسيم عليه قيا قيامة هن كبر يجوا سلامة سنين دفعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو من نسل سادات قريش أشرف قبيلة في مكة المكرمة جنان وهي أشرف قبيلة نبيخ وهو من نسل سادات قريش إني هرت غرغدو قريش راهي نبي محمد عليه الصلاة والسلام غرغدو قريش راهي مال جچو سادات خبجمتوت جچو نما خيزت الله نبي خنا صلى الله عليه وسلم ربي يرو ارغدو نما غوسساتين اللي عرب سان كيسان ارغينلا لاله قلقليس ربي دركي كنا ولي نوت دفوتينيا غوسا قريشي خيسا ارغميچو اسين سمالي اشرف قبيله الرخبجمتو قريشي غوسا في مكة المكرمة مكة خيزتي كنجون
nama biratti jechu sirattuu rabbi biratti inna akramakum indallahi atqaakum nama biratti kharra jabaadhaa eenyu biratti kharra kabajamaadhaa eenyu rabbi biratti kadmarra rabbi sodaatu ammoo akka namaatitti qureeshii iddoo guddoo qabaniif jechu haya ويتصل نسبه هرتين لساني جها بإسماعيل ابن إبراهيم إسماعيل الم إبراهيم تجرك أبوغوت هرتين سايسر ربايتشو إني المان إسماعيل يتشو عليهم السلام نجيني سان رتاجراتو أسد تواني نزنيف سوجر عربني بكلا بقودم قلبي سابقتنا ورّي على نور جيفتنيس خاص كيساتيس عربني عرب العاربة في مستعربة رجرا عرباوي عرب أصلي لا يجو ورّا عرب قلبي ورّا دوران عرب يجو أما نبيرتي نامي تو كيوني في غوسا سنني لالا بدتي قلجان إجتك إنيا دينا كسن نامني لالا أمو غوستي إسماعيل تعد نامتون تقريشي داتون عرب تقلتي كسي كوبا كبادا تكا عرب نقلتي ريزان إنجيه أما نبي محمد عرب قلتي ربي تموسن عرب أصلي ربي تندقاي ما هي ما أصلي ربي نامره قطو نكا نخيزا كان نما جل ديمه إن سن أصل إنساني أشي متي سن أشي دو بريجي قطو نجرو كذا كوبا كبا داي چرمو سير أشوم بيا كغلال تربية دا لنجي نمني سيرا برته عمل أشي خيزة تمبرتين جن أديم سماس دعوات أشي خيزة تمبرتين جن أوبس أشي خيزة تمبرتين جن وان كان أشي خيزة تمبرتين سيرا سن همبرنه جن إرده بريماله وان كان كجلو ودا أما غافتوكو غافا أمني خير سرّا غافا در غيراسن سومالي غيانسن وين غوساتون كاتيتي ياين جباتي جنانه أنما عالم الرأي ورابي يرو ورابين نموما وجيجرو خنا إني بر ورمومتي إني بر غوساتين نامتي جاني أشيء دي كاسيو ولين أرياماني جيجرا ولي غلنجن ساني دوبا شيء بغري سبالو ديه ماتي عربني بكمية کا قدما بيه خادا برادا دورا عرب سن عرب أصلي سن الرحيمو نبي محمد عليه الصلاة والسلام عرب تيجل الرحيف برادي عربون تيجل سن دوبا قريش ورّي مكة هونكا ورّي أدناني يون هونكا تكا شنين كهتاني يوتا ورّي جرهم سن إسن عرب أمني جاني دورا تجيبر عادات خود تاجينجن رحمه الله أسمانو إرجع يدنا ورّي إسنجي سوانين إسنت دامو نموتا غوساتا كتاولين تاو رجرتو سونا تشغلتي جي وافنديغو خرام بنين عدافي تبيدار رنو في دي إلمان إسماعيل غنا سينا سيدا بلين أولين أركودا تينيا غافيدا ناصر رجرا غافين من سيدنا محمد محمد جچو محمد مالني هو رسول الله هو رسول الله إلى الناس كافة وآخر الأنبياء وإمام الرسل ما إرجما كان إرجما ربي خسي إرجما محمد إفسيوس إنجانكا إرجما ربي تي نمهم دتي إرجمه بودي أنبيوتاتي إرجمو داني درجة إمام مادان أمو صدر كادان توري أنبيوتاتي أدنان جتشو هايا بماذا جاء مالين دو في إرجما ربي جاء بالدين الإسلامي جامه جاء بكتكا أمانتي إسلاماتين دفعه جتشو هايا من أي قبيلة أبواه هذا بانسا قصة من رأي من قريش من سادات قريش جاء من سادات قريش قريش الراهي جتشو هايا بما يتصل نسبه شنين ساين يقلتي بإسماعيل بن إبراهيم جاء إساني قلتي شنفا وان برنه إرجم ربي محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله إلى الناس أجمعين نمهم دتو خير جمه جاء بالدين الإسلامي أمانتي إسلامات دفه وهو عربي قرشي عدناني إني عرب المستعربي عرب العرب هذامي مستعربي قرشي قريشي
adnaaniyyuun qureeshiinis ilmaan adnaanii jechuudha. Amma gaatuni akka muqaddimaadhaati akka seensaati bal'insa darsii lammaffaadhaa keessa waliin seenna. Addarsu saanii barnoonni lammaffaadhaa nasabuhu wa wafaatu waalidihi gosa isaatii fi du'iinsa abbaa isaa barachuu yaana innaan amma. Nasabuhu gosa isaatii fi wa wafaatu waalidihi ammaas du'uu abbaa isaa barachuu yaana. أولاً تكفى والده أبا نساء عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب أكن إنن مكان نساء عبد الله بن عبد المطلب مكان أبا إساء يجو مكان إساء ينما مكان أبا إساء عبد المطلب مو ابن هاشم كهاشم جاء ابن عبد مناف هاشم كعبد مناف ابن قصي عبد مناف كقصيت ابن كلاب قصي ككلاب هم كان عرف ماله محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم يونيو برجادا نماو مكا أبو مسعود كتبني مره أسر رجاوين زنيمة أبان إسا عبد الله بن عبد المطلب جاين نمونجن وان أسر رجاوين وان برچو يانو جريچو سيرا غوني فيجن أكا غازت إيسا رادتي ودون كستاده دامي بيخ مالتو رابرتم أكاسي برچا يانا كوبا كبادا أما أبان نبي يدا صلى الله عليه وسلم إسلام ماندورة دالته كوبا كبادا إسلام ماندورة دويه كوبا كبادا غافا فترادات نموتا غري خجالا نبي داتين قبمني هذا في أبان نبي دا ور جنتاتي ور جو جرا علمي أما لفكروا جرا مسامير لفكروا جرا مي نما لفتو بكتنا مجلس كرايسام بين تيك توك رتي في فيسبوك رتي دقي فتنا أجرا ندوغان سنيم سيدي قاله نمني غري فيمس أتاو دا بي أكاونتي برباد ورا باسوما بيه أبا رسولا ور جنتاتي هاتي رسولا ور جنتاتي جا إيسا بيتي يون إبقان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمانتي إني نتين لو في خفي دوتاتي إيسا رار فين جرو يجو وبچو كم ندورة سينا أبا النبي دا عبد الله إني مكان عبد الله هنا ما مكان ورا إسلام ما كابنيتي مونو بيرتي مكان ما إسلام ما كابوتي كذي مره وام برچو يانو جرو إني إسلام ما كابون جيه مره أكاسي وجين عبد الله مو مكان كوني مكان cala ada kanu birati kasumami haya Abdullah mo ka Abdul Muttalib gabricha Muttalib jechu mali amma gabricha Muttalib namne kharab maaf gabrata amire Muttalib makarab bi tilata kasuman na gabdan sini gale haya lamma pa tuna mas ابن هاشم جا عبد المطلب كهاشم هاشم جتشوم مالي هنگخنا ولي الله دررتي مكان عبد الله عمر ابو بكر عثمان جاء مخو ونه بچو قبدن وصوني في نبي صلى الله عليه وسلم ان ارغمن دره لفقبته جريچو نبي داسبر أخا خوساتي تو محمد جچو بازيفي أخا خوسا عبد المطلب بازيف گویا سن ابان اسادو اجرا ارکو دافته nya gana wali nitrufna muja kana fore ka abadat shirji أخا خوسا فذل الرش محمود وهذا محمد فذل الرش محمود وهذا محمد وجي أخا خوسا ربي نرشر رولته محمودي مجان کیاس محمدی jechuun amantii tana dadhageeytiidhaan Ismaa'il isaan ilmaan Ismaa'il jennere ammaas ilmaan Ibraahim jennere amantii tanare Ibraahim nabiidhaa mire Ismaa'il nabiidhaa mire shirkiin jidduu tanatti haalaa qabtu malee
akka gartee walirraa horuudhaa walirraa dhadhaaluudhaa jetti islaamummaa tana waan rabbiin arshii irratti ol tahee fi waan takka takka akkasi beekan jechuudha. Isin galeemma saniif amma wanni hubachuu qabnu namni tokko maqaan Muhammad ta'ee yookaan Abdallah ta'ee yoonii fi islaamummaa irraa beekee hay maqaan isaa maqaa wayii jijjiirrate jechuun qabnu jechuudha. Inni nuu kan islaamummaa hin qabne Abdallah maqaan isaati. Ma isin galee akkaadha isin jee. Haya Abdul Muttalib jenne Muttalib kuni maqaan Abdul Muttalib kun sila maqaa isaatii miti gabricha Muttalib jechuudha. Gabricha Muttalib jechuudha. Gabrichi Muttalib kun waan irra jaamee jira jechuudha mucaan. Akkaataa itti maqaan gabricha jaameen adeera isaati sila Muttalib. Adeeranni. Adeera seenaa takka bakka tana jira waan inni isiniimu. Haashim kanaatiitu naggaadeedha Makka keessatti. Haashim naggaadeedha. Haashim jechuun barlaaqaa jechuun waan shuuroodhaa fi foonii fi biddeena kan waliin laaqu jechuun hiikkaan isaati. Haashim jechuun hiikkaan isaa kan foonii fi biddeena waliin laaqu jechuudha. Isa kanaatiitu wadaaji akkasii ganda nyaachisa. Waan waliin laaqeeti nyaachisa jechuudha. Haashim kun saniifi waan janiin maqaan isaa sila Amri maqaan isaa Amri jechuudha. Mucaan Abdul Muttalib ka gabricha Muttalib jennuun kun ammoo Shaybaadha sila maqaan isaa. Shaybaa waan janiin arrii jechuudha hiikkaan isaa. Isaa ijoolleedha arriin keessa mul'atte. Achumaanii arroole jeniin. Nama isaa xiqqaadha arrii baase arroole ka jeniin. Shaybaa jechuun arrii jechuudha. Akaakoon nabiyyiidhaa sallallahu alaihi wasallam Abdul Muttalib kun maqaan isaa eenyu siin jen Shaybaa jettaniin jechuudha. Qabataniimma. Duuba Shaybaadha. Maaliif gabricha Muttalib jennaan Muttalib kanaatiitu adeera isaati. Mucuma gabricha Muttalib jedhanii adeera isaatiif akka waan gabraati yaamaniin. Mucuma kan keetii sila fakkeenyaan himaa bar gabricha aboluu jedhanii obboleessa kan keetii yaaman gabricha obboleessa keetii. Muttalib kunii fi Haashim obboleeyyani. Mucaan akaakoon nabiidhaa hogguunii fi maqaan isaa Shaybaa ta'e. Hoggu Shaybaa ta'e Shaybaan ka Haashim taamire. Muttalibis obboleessa jechuudha. Maali ilma obboleessa Haashim adeera taa'aaf mucaadhaaf. Taariqa tokko kun jaameen isinii mamma seenaa. Haashim kanaatu abbaa qabeenyaas dureessa. Warra Makkaa kanaa kan maqaan isaa Amriiti waan nyaachisa. Narraa himi shuuroodhaa fi maali foon biddeena waliin godhe akka gaarii nama nyaachisa. Sonirraa Haashim jeniin dureessa jechuudha. Sani duuba Makkarraa ka'ee Shaam biyya Filistiin tanatti waa daldala. Sani hogguuniif deemu Madiinaarra baqaraan. Madiinaa tana dur maqaasii Yasrib jeniin. Yasrib tanatti intala biraa takka fuudhe. Haashimee akka ammaa bar namni naggada deemu karaa Dubaayii fi kana deddeemu jarrini eegaa bar deddeemu guddisee laata jeniiti akka hedduudhaa jira kaa'ee miti dubbii walba fakkaattee fi seemuu deemu. Inni naggada karaadha deemaa mire karaadha fuudhe jechuudha. Haadha eenyu haadha mucaa kana Shaybaa kan jennuun kana. Madiinaadhaatti irraa deesse jechuudha. Achi deesse mucaa. Madiina ture. Soni boodarra Haashim kun du'e jechuudha. Hoggu duudhaa deemu obboleessa isaa Muttalib ka jedhamuun aboo bargaa ganda Yasrib sanika warraa boluu jeekka gandii walirra yaawal beekanime achittiin fuudhee mucaa tokko achi jira. Mucaa san fidii jeen jechuudha. Mucaa gandagaa gosa isaa barsiisii jeen. Isin galu jira fakkaatti. Akkasii haa jeeni ka eeggaa Muttalib ka'ee irra kaa'e akkasii ganda dhaqee
مطلب مدينة جرا جول لي رابر دوي غجارزي أبا مكة دوي بر ما أبا مكة دوي أديرة تيمي بر مطلبيني مجاتو كون كابا مدينة داي في دي جي نينجي أنيو أديرة إيغا أدي مجاتو كون خارا كانوا سون ديمو مدينة دتي يسري بفوده أشد دلته جرا في دي جي نجتو سنيف قالوا جرامي أكاسيجا مطلب كون كأيدا كها هقولي في ده كها جنتي كها برابان ساني توي جدي تيماني التيمه أكاسيجا هم قدن قدني أكاسيج مجانين قال تاجي إن كائلمون ديرا كها بكما بانجرو ورمساني خيسة تولتي أكاسيج فرد دودياب جنين أكاسيج مجافر در رفدو بانكايه لو في أوغاني في جندة سينانكا يارو سانين نما جرا في دين قبرة في ديتاني بيعان مطلبي في دي میرے مال جاولي هذا عبد المطلب مجان گنبر گبر مطلبي جنجچو اكوان زيرو سان كيزن نمني بيتاري نمني في دي میرے مجا دالته سان دگه کواتا کراغو بن کم خانا تو دوفه میرے اکسر رابدني دي گبر مطلب جني ملے مجا مکان سا شيء بارچو فهمتني مولي مطلب زنا دير تاف سبب وجرو فني قبر مطلب جني يا مجا أكان يجو وأمه نساتس آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب أشرق ولد فن نساتس آمنة انت وهب كعبد مناف كزهرات زوران ككلابي كلاب الرجل الدفن جتشو ورطة كويتش مابر إيخا هاتمي في أباني زي ولد الدفن كلاب مرة ولد الدفن جتشو كنو فتجتمع أمه مع والده نساته في أبان نسا ولد كبمن في جده الخامس أخا خوصا خشنفا خيزت يجتشو أخا خوصا خشنفا خيزت ولد كبمن ورمادير ودبر أبو معفر الدلقا وطني شنفار ولد دفن جتشو وهو كلاب سن كلاب يجو كلاب الولد دفن ولقد توفي والده أبان إساني دوئه وهو في بدن أمه ودو إني قراء أمه إسا خيس جروجي وعمره 18 سنة أبو منسا سنو قافدو عمرين إسا وقا خود سديتي يجو اسمات قادبر إيه أبو مانو إسا وقا خود سديتي مجاغنا غراج ردو يجو ودفن بالمدينة أبان إسا مدينة دتي أولا ميجو ورئيس مني لالي وصو ديمو خرا مدينة دتو يجو إيسوما داف كاو مالفيف مجانا چد دلته میرے اخا أبان إساني عبد المطلب شيبان چد دلته میرے ورا إيسوما نباسا دقيقا مدينة وني رفودن دين جچو عبدالله ها ولم يترك له شيئا من المال كبين دلسوان ديسه في اللين كبو يجو هيوم ما غدته يجو اما غدرسي اسر دامنا حاسا ودي رادا قبدي درسيني قرا حاسا وغنيا ديبنا نبي كان صلى الله عليه وسلم يا ابانسا عبد الله عبد المطلب بن هاشم جنمه ورغ والرجايبات ورسينا قف تاريخ ثاني دين سينما ورغني عبد المطلب كن قريشي دا قريشين توني عربا هم إلمان إسماعيل والراسكو بتيجو سينا ركبن أباسا خنا أبا نبي دا خنا صلى الله عليه وسلم خطاب سينا خيزتي خاك على جنين أكا غرتي إسماعيل أبلي جلابازتي أبا إذا خناس ربنا أبلي جلاباسي أبا نبي عبد الله خنا أكت بازين سيني ما رجيفدا درا كتبية ثنا كوبت قريشين تون كندا خنا كاتان تكوبت بلا أكنا تنقون هندوفنه عربون نقول أكما حديث بخاري خيزت همامتي إبراهيم هاجرا غافا فودي مكديسه بشان غافا إسي دابيه سينان دير سني بيه كما فين الرجع يابيه
achiin boodatti duuba kophaa taate gosti takka tan karaa yaman kana qahaxaaniyyoota fi jurhumiyyoota jedhanii bakka bishaan jiru barbaaddu osoo deemanii allaattii takka harkanii nama ergan bishaan hin dhabamu bakka sanii jedhanii akkasin makka dhufanii bishaan agarraan as dhufnaa nu qubsiif taayii jedhanii Haajara gaafatanii garuu bishaan kiyyaa haqarraan qabdanii jetteeni bishaan kan keetii jedhaniini bishaan zamzam kana ka akkasii isiinis shariikummaa fi isaan kana kana kophaadha jirtii kophaadhummaa irratti hin bo'uudha waan deemtuuf koottaa jetteeni tiifattuun makka dheexee qubattee jechuudha dur gaafa isiin gaaraa makkaan tun tiifattuu arabni asliin isaan sani ka juruhum suni ka juruhum ka warrammaa yaman irraa yaa'ee achi dhufee Haajaraan jiru suni Haajara bar ifi mucaan Ismaa'il kun Shaam irraa fidanii bar Ibraahim fidee kute qaayisuun seenaan beekamtuudhaaf inni irra kute seenaa Riyaada keessattuu dhageessanii jirtanii mi haaya moon yoon dhageen kaatanaas irraan deebi'a kan dhageen isin dhabamuu mi ayyee akka hadiisa dheeraa Bukaariidhaa keessa jirutti dura Ibraahim alayhi salatu wassalaami osoo fi Shaam keessa deemuudha jiru ganda hijiraadhaaf ji'ee osoo fi deemuudha jiru haadha manaasaa Saarraa taja'amtu wajjin osoo fi deemuudha jiru xeellaa tokkorra dhufan xeellaa kanarratti mootiin dubartii bareedduu yoon fi harka dabrutti hin dhiisu yoon fi namni wajjin hin deemu haadha mana kiyyaati isiin kajoo taate ni jeesa isa yoo obboleettiidha jiru taate immoo naaqannii jaan akkasi keellaa sanirra waliin dhufanii ni qabamanii Saarraa hogguun fi taate laalan mootii keenya erguun taate ni jaanii warri keellaarraa milishaan keellaarra jirtu qa erguun taate jaanii akka hedduu jiraaf ijaabar waan dabrees baruu qabdanii akkasi gaafatanii isin lachuu meeqottaa jedhanii dura karaa mootichaa erganii yeroo dhaqan Ibraahim odeeffannoo quba qaba nabi Ibraahim maal jechuu quba qaba yoonii fi obboleettiidha jee malee yoonii fi haadha manaati jee najjeesanii ni beeka akkasii ol yaamanii tasii hojii deemtu tun maali jeniini obboleettiitii jeen obboleettii amantiidhaatiif niyyatee beeka dubbii irra fakkeessee jechuudha diiniin islaamummaadhaan obboleeyyinumaa qabar inni immoo obboleettii dhalootaatiif beeka jechuudha haa akkas taanaan isii ol naqeeti ala taa'e jeenati akkasit dhaqee nan xiqqe arraan tana gaa muslimni naa fi ati malee hin jiru obboleettiidhaan jeeni nan qaanyeessinii jennaan duuba akkanuman ol ergi taa'ee jetteen ka siifi rabbii walitti dhiise ani humna waa takka waan hin godhuu qabu hin danda'u seeni firraa jeen akkasin mana bira seente jechuudha hoggu bira seente Saaraa maal daleeyde rakuma lamaan salaataa dura dhiifama naa godhi jetteen haa deddefimee salaati jeen akkasin rakaa lamaan siidhaa salaatte yaa rabbi ati ni garta yaa rabbi nu duuba hiyyette ka rabbii siidhaa itti himatte jechuudha guni finni isin salaamatetichi deeme dachiin otu taaltee miila kana qabdi jechuudha bakka qoomeedhaa tana achii waa'ee waate ka alla sittin deebuu naa kadhadhu alla tun tanuma akkamii alla wulii sittin deebu rabbi naa kadhadhu jeeni yaa rabbi maaziyoo asiin du'e ka mootiidha jeesan jeni nama isaan qabnu as keessa islaamni nu malee hin jiru yaa rabbi nuu dirmaddotti gaddeefte dachiin ni laalee maas irraa maarmuu dadhabee kanuma akkas ta'ee jiru itti fiigee dachiin ol utaaltee qacam goote mas irraa ol siitee jechuudha mudhiidhatti hin qabneere yoo laaltana booda deebi'e nagarta jechuudha toobaa bashoodhaa achiigaa kadhatte achiiga dhiiste jechuudha dachiin ammas akkana laalee tuba wootara waan dhiisu jee itti chuutaalee dachiin qacam hin gooneere ol siitee laal gaajeen amma tana booda faa liqinfamee ni gartaami jeen tana faa booda
دنتاتي يا جيتين الرندي بنجي وليتنا أكذا يا ربي نفوريته ولي متي فلاله إيه قولي أول سيت أنا أركامره أكذا هلا بني بولي صوتان الشيطان يا أنت ماله وانا ما يامنه نرافود أجين أكذا تو يروي بودن أصدق بس أجين خراب بيلو بمودي جواب بس إن دلبره تو تكاير قطوا خان نادف جين أكذا هاجرة تجانتو هذا إسماعيل تناخن نفجيجو أكذا فرد كبرتي قدرتني خدانين أكذا بكرة كاني يرو ركانكا ربين خنو نجي النباسه وقبيرة ده أكمل ينان أدويسا أبسه إنه ما تو خنولال هدية بدأساو سيغان ننتلتا ناني سيغان نتنجيجو أكذا كان نجاي تبودا فيديا كائن تيجامه واني دوبرتي ده دفتر دفتر تشويسيرت انت لما يبيعان نتتال ربي اللبو كسب بازا كانوا ما بيتو زنكا إيه ilmoon harka neere hinaafaan itti dhufte jechuudha. Hinaafaan itti dhufnaan ni ajjeesettee jala murte. Akkasii firraa baafachiisiyee hangaa rabbiin. Akkasii kaa dhiisee isiidhaan nu kaasi jeeni kaa huccuu tantee laal googaraa tantee akka faanatee nyallee nun agarre kaa. Lafarra akka ooftutti gedhee reeffadhu huccuu tanteetii nu kaasi jeeni halkan baafatanii dhaba mataan jechuu dura. Saaraa dura hibeefi. Eessa fidee kaa'e makka fidee jechuudha. Yeroo makka fidee akkasuma ta'a jeeni mas karaa majaartii guddoodhaa garagalee jechuudha Ibrahim. Hai Ibrahim eessa deemtan jenneenire cal. Aboo gaara waa takka keessatti hin dhiibne hin beekne kana keessatti eessa nu dhiiftee deemte cal. Yeroo inni ciqaaruudha gee Allahu amaraka biyaa zaatteen amma rabbumaa akkanas si ajajee qofa gaafatte. Kachi duratti hin dubbatin jeen. Rabbiin anaa jiraaf jechuu beeksisee bar. Nabii rabbiiti bar fadhinnaa isaatiin hin daleen inni. Waan biraa takka yoon ifin itti haasa'ee namantuu beekee calirraa jee. Boodarra rabbumaa akkanas si ajajee jetteen. Qootee bishaan waa xiqqoo fi timira waa xiqqoo takka qofaa bira jira. Mucaa boo'uudha jirtu sanumatti kakkannaa osumatti kakkanne ta'u timirrinis dhume bishaanis dhume. Mucaan boo'isaa kaa itti qabee akka taatu dhabde bishaaniin barbaadettee fiidee safaa fi marwaa kana iddoo fiidee osuma isiin bakka amma silaa fiigan kana fiidu bakka taan suuta dheetu osuma eeyduu rabbiin Jibriil ergee bishaan zamzam bakka inni jiru kana baase jechuudha. Akkasii bishaan zamzam nyaata namaa ta'a dhugaatii namaa ta'a wanni jiruuf ka'a. Sanuma nyaatan jechuudha. Akkana bishaan san wali qaqqabdee jaalala jiisa keessatti. Selaan fi bishaan san bololtee wali qabu baatte har'a laga guddaadha taa'ee. Akkasii gaa otuma akkasii jiranii ammoo nyaataa fi dhugaatii bishaan kan harkatti jechuudha. Maal tottee hafe imma waan inni qofa hafe sharii kan qabdu jechuudha. Waa'ee lan qabdu. Yeroo kana keessatti bishaan gaa bara haadhaa dachiin arabaatun bishaan hin qabdu. Uummanni tiifattoon tokko warra jiru honka je'an. Arabni asliin nuti yannu qosuun ka warra Yamanii allaatti achi gubbaa akkana marsitu ka harkanii sanii ka bakka bishaan jiran malee wanni tun hin jirtu mee deemaa laalaa jennaan awoo bishaan takkaa ganda kanatti nagarre laafanii beekanii jechiin tasaaniiti meenuma laalla jenii gudufanii kunoo bishaan harkan akkasitti dubbisanii wal dubbisanii yaaboo nutis kunoo tiifattuudha karaa gadii kana jirra asitti ol dhufna akkamii jennaan ka dhufuun gaariidha laakiin ammoo bishaan anaa wajjin qabdanii jetteen. Taate laal haqasiidha akkam falmatte laal. Kan jara dhiiraa kanaan hin beeku jetteen sodaatin dhiirommaa silaa isin akkami kophaa ta'e gaara keessatti namni si dhufee an bishaan naa wajjin hin qabde naman. Akkasii dhufanii ni qubatanii mucaan ni guddatee amma gaa seenaa bar yeroo goota korra waliin deemne malee irra ollee bullaa fi waan ni jaa. Boodarra Ibraahimis guyyaa tokko ni dhufe mucaadhaa duruu jajjabaachuudha jiru kana ni dhufe yeroodha dhufe rabbiin qali je'eeni hoggaan ifiniin qala jee hoolaadhaan ni baasee kaa tana ni beektan bir beekaatiin kaa guyyaa kan ni deebi'arraasi achi booda mucaadhaa fuudhee dhufe
yeroo fuudhe ka intala ka tan akkam fuudhe tan waa takka waan duniyaa malee waa takka kuban qabne fuudhe taraa dura yeroo fuudhe ka ni gaafate eessa jira Ismaa'eel jennaan akkana gaara jireettee himte maal ennaan qorophoodhaaf makka borafaa takka nu barbaade qotee jetteeni jiruun na teessan akkam ennaan jiruu ana garreetteen kaatuun jiruun carraaqe mukarraafne hiriyyaan teenya waan hiriyyaa teenyaan qabnu wanni masaraan firra bitu jirtu itti oofeqa aakhira aakhiraatti boolaa guurte haa taateeti guuni fi dhufe salaam jiini warri manaa sanis firraa jiri je'inii jeenka akkasa kaatee warri itti himteqa ni jira bar eeqa namni geerii qa aannan adiidhoo jedhiin malee kan hin beekne jiraa mire akkasitti dhufteeqa way namni dhufee jeenka akkanumatti qa ambiyaa rabbiitii minninis way taatee sussuufee akkanuma jennaan jaarsa qorrafkaa tokko dhufeetti ejje jaarsa nama gadi jiratan tokko takka khayri rabbiin dubbisanii jira beek jaarsa kana jetteeti hamtuu isaa dubbatte akkami waan ni dubbata jiruu teenyaa akka waan godhu waanuma gaggaafata jetteen duuboo ittee meeqa waan jiru jetteen ammas itteemtee haa jeeni akkami waa dhaamee jennaan warri ulaa sun faayii jirii jennaan gazi inni ati akkas jettuun sun abbaa kiyya warri ulaa sun si jijjiiree deemi karaa gadda keessanii galee jiru akkasitti akka gaafa duraa kan namni gaafa ila sillaaseedhaa bar waraqaa ifumaa fuudhee jennamni waraqaa isa hidhaa jettu ifita isa jeesaa jettu geeffataami isinis waraqaa akkasi geessitee ifumaatti himte isa hiikaa jettu achi gaawaa xiqqoo taa'ee maas isaanirraa intala biraa fuudhee jechuudha tunguun ife fuudhee gaata irra imaana qabdu Ibraahim ammaas irra waa xiqqoo tureetuma akkuma aadaa isaatis dhufe maal jirtan jee gaafate jiru oli jirretteen fayyaa jahan qabna nyaanni keessanoo nyaanni moo mee bishaan kana dhuyna maal namni bishaanuma kanaa warqate maalutti hafe yoo nyaataati foon nyaanne ettella bar borofaa fi qorobboo gaara guurotu gadamsa cabsan sun baanteer namni foon qabu namni bishaan bareedaa kana qabu kafayyaatti qabu maalutti maafeetten akkasigaa haguun efe abbaan mana keetii dhufe salaam je'ini warri ulaa sun taate dhiisii jaajiin jeen akkasit dhufe haguun efe dhufe kaa namni kana namni waa dhufe ennaan ka Allah jaarsa laal kaarroon saachi taa'ettu jaarsa bareedaa nama gadi jira ka toltuma rabbiin mijeeni jira beeka irrinuma tokko akkas jee weetti bar garii nagarre akkas jee haguun efe deema maarree jee kana dabarraa qaraatu jira tana gaa rabbiin uumamu tolche Ibrahim kana faarsitee jee tadhkuru husnahu jee bar he'atahu nama kana jaarsa kanatti barga naamusa jaarsa akkasii nagarre jaarsa kana tokko dhufe duuba jiruu ta'e sanoo waan biraa si gaafate jiruu teenya na gaafate jiruu teenya sitti hime maal jetteen maal jannata keessa jirraame jiru olii jirraa jeetiin itti himeetteen maal jee waan biraa warri ulaa sanfaadhiisi jaa maal isaa jetteen ka isin dubbii quban qabdu haa warri ulaa inninis abbaa kiyya warri ulaa sihi dhiifadhu naan jeen akkasirratti Ibraahim alayhi salaatu wassalaami ilma isaa guyyoota hamma kana ka ziyaare kan kitaabni seenaadhaan uwime kana malee mas guyyaa kaabaallee wajji jaaran rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim jecha tafaasiil achi wanni nuu himamen jiru mucaan akkasitti achi guddatee isaanirra fuudhe jechuudha yeroo fuudhe gaa achi ture amma balaan biyya teenya jirtu tan galtee waliin jaantunis hin jirtu beekatan sila arabulaa musta'arabi mucaan kun itti galee takka itti galeen hin jirtu araba ta'e arabni lama yennaa mire eeqa araba duraan asliidhaatiif itti galee mire lachuu waliin maal jennaan arabuma yennaan jechuudha laakiin gaa achi booda maal tote zabana dheeraa booda gaa mucaanis dabranii ilaa abbu kudhan eegala kaawame booda abbu kudhan yoo eegala kaawame booda dubbiin ajaa'ibaa dhufte dubbiin san sababaa isiin dhufteen maal tote bishaan zamzamsan awwaalameeti dhabamee achi booda deemamee turamee sababa isaatiin
abbaan nabiidhaa qalamuudhaaf ableen irra kaayamte Abdullah kun karaa boodaatti rabbiin akkasin mucaasanis booddee baasee sana booda abbaan nabiyyiidhaa sallallahu alaihi wasallam sababa gocha ajaa'ibaa irratti gaala dhibba qalee Abdul Muttalib qabeenya isaa qofarraa itti haadha isaa fuudhee mucaan haadha nabiidhaa jechuun Abdullah fuudhee isaan jidduudhaan nabiin argame sallallahu alaihi wasallam laata maali wanni argame sababa siidhaatiin bishaan zamzam itti cufaman sababa isaatiin mucaan itti qalamuu gee maali yoo jettan inshallah galgala bara walitti jechaan وصلى الله وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته